Haayyoon da'awaadha. Islaamummaa gadhaabuu fi dhaamsa gurguddaa dhaamsa babbareedaa nuuf fidee dhufe akkuma san Sheekh Amiin arra seena inshaallah Sheekh Abdusalaam illee yeroo gabaabduu boodani seena inshaallah jarri gurguddaan ulamaaotiin duuba warri da'awaadhaan beekame warri afaan isaanii akka deemaatti mi'aawu hawaasa Minisootaa duuba isinii jecha biyyaa kaanii dhufan jechuudha. Wanni dhufaniif illee inshaallah dhaamsa islaamummaadha da'awaa gaggaarii muuxannoo qaban hawaasa keenyaaf dabarsuuf dhufanii inshaallah hawaasni Minisootaa duraanuu hawaasa qalbiin isaanii jiidhaati hawaasa gaggaariidha hawaasa qalbiin isaanii tokkummaan ijaaramte inshaallah akka waliigalaatti duuba Sheekh Rabbiin nagaan fide inshaallah duuba qophii masjid Bilaal qabu Noovembar 24 fi 25 toofiqilleen torbaan itti aanu December November 30 takka kanami 30 duma 30 takka lama kanami December takka fi lama qaba inshaallah duuba hawaasni akka waliigalaatti bakka lachuutti argamtanii inshaallah da'awaa dhaamsa babbareedaa hayyootii teenya irraa akka fudhatan waamicha isinii goona inshaallah ta'ala xiqqoo paarkii illee narra nu bakkiftee hawaasni hedduutu wala hafe inshaallah sanumaafuu amma miila kanaan Bilaal dhaynee laaqana nyaannee dhaamsa gabaabaa sheekharraa dhaggeeffannee addaan galla baarakallahu fiikum jazaakumullahu khairan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Wa salaam daawwattoota keenya gaa hamma isinii dhaamsa dabarsaa tureen sheekha keenya imaama masjid Bilaali yaamiinsa gaa obbolummaa islaamaa kan da'awaadhaa yaamaa jiranii yoo rabbiin fedhe gaa inshaallah hadara akka sheekha keenya dhuftanii simattan aarifilleen kunnooti aarif gammachuu gaa batalak dhufnee Bilaal guunnee ilaa alatti maal jedhan ogaa aanan naqamee gubbaan dhangala'e akkasii dhangala'uu qabna maskiita guutuu qabna sheekha gammachiisuu qabna toohid Bilaal qofaa miti toofiqis Disembar takkaa fi lamatti batalak akkasumatti Noovembar 30 irraa eegalee akkasii maskiita haa guunnu akkasii sheekottii wanni barbaaddu akkuma ammatura himameetti gartee ummata barbaaddu ummata gartee dhufee oodiinsii barbaaddu kanaaf guyyaa 24 fi 25 Noovembar warra bijee Bilaaliti sanboodatti aanee Noovembar 30 sakka lama sadii konvenshinatti warra bijee toofiqis ni qaba kanaaf keessummaa waliin finne waliin qabnaa Bilaaltu hangafatee barana Sheekh Amiin illee nuuf fide dhihaadhaa akkuma reefu jee batalak haa gunnu dachi inshaallah. Yaa qiyamatti amantan jaa keessummaa keessan simadha kabajaa fudhadhaa jaa. Maal jechuudha kana jechuun sheenii wanni guddaan dhufaniif dachiitti hin dhufne nutti dhufanii kanaafuu hawaasa deemaa sheen qotta simatee isaan qeebaluu da'awaa sanarra gijjiiriin gotti والله Minisootaa أنا في بسم الله الرحمن الرحيم درنا ولا مانتي بيجين درنا وتياني قلبي خيسا كبوتاني رافدي Minisootaa دا دوغم بتشوكدونا دعما أنا دعوة اللي أذن تين أما نام أكون أنا ما يادوتين تيهو أنا فما يادو أنا ما تملي نوم ما والأرجو نملي تي أنا فيدو دعوة دعاء الدلا خنا برام في ديرو كله وانجرتو أنا فمو هدو حواسا وجيني yaada maatiidha akka yaada maatiiti wanni dhagayamaa ture hedduu gammachuu guddoon dhagayamaa amnilleen haa dheeratu malee dadhabbii namarraa balleessa hedduun gammachuu guddoon dhagayama isin wajji wal arguudha. Maasha Allah gaa dadhabbii qabdan isiniin tursiisnu insha Allah haa deemnu imala keenya gamaa inoo saalan nu eegu jirti. Sheekha gaa hawaasaan baga nagaan nu simattanii ja'anii yeroo qabbanaa dhuftanii maatii gizee hunda laaluu kan Minisootaa dhugaatiin dhufeen fakkaata garuu onneen uummata دچن كبرني بارك الله فيكم إن شاء الله. أنا جراتني جا. شيني كان جان رفني جراني كيبل تين تنيجا مسجد بلال تي هاتاتو أشتي ولا قدرة ترتجاري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وربيات الدراما كان نجا وربيات سي نجا جرا الحمد لله رب العالمين حواسا والأرجع أشتي بيونوني شكما ما ربي نجا نهاجون هجنك درير ولا مدة رفتا درير ولا مالتي أنا في Minisootaa من الرواتني من الرفتني سري سني جراني بارك الله ربي على مالتي جزاكم الله خير بارك الله. ini asal jeta, uno halah kanan jira, dalagan jira, akasih insya Allah, ya Rabbi je wal arkina.
والله أني أكم جي أكان هم بيخو أني يرو ديرا بيجي جراد وان هدو شيخ الرايم فيدمني هاتو وقرو أرانت أنا خندورا أنا أفتحه داف جمجوك البنت يهندي إسا خنا كمال يجو جرتي إن شاء الله مي إساوجي ساسويتي وأنت كتكفر الدجيتين أبديك أبا جمجو أدان الدجيا مي نوجين ترى إن شاء الله هنجم محاضرة مسجد بلالتيس توفيق التيس خناداتي جيرنا موتو لهادان سنين جاء في الراقية خنوما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد دون دقيقة بقربي والمانو قمة شيء قالت هما إن شاء الله الحمد لله قمة شوف جاتون هان كتا نام غايرو ديرا هو نيجاتوري شيخ إننا شيخ حميد روحنا نجان دفني أسنبرت تركمني بقربي نسنهم ده هواس إننا هواس ما قاعد لكو بقربي هم دخيسون سين قمة شيء قالت هما تستا جزاك الله خير إن شاء الله.